Nagaan Gooftaa hunda keessaniif baay'atu. Hordoftooti TV lattuu Gooftaatti kan jaallatamtan biyya keessa biyyoota garaa garaa irra kan jirtan hundumti keessan nagaan Waaqayyoo bakkaaf haala jirtan hundumaa keessatti isiniif baay'atu isiniin jedha. Ani ergamaa taarikuudha. Waaqayyoo karaa hundumaan nu gargaaree guyyaa har'aa ga'uu keenyaa fi galatatu isaaf mala. Akkuma beekamu ayyaana du'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanii isin qaqqabsiisuuf achi as dhufe. Ga'uun waan salphaa miti. Namni waan baay'ee dabarfata. Qilleensonni abdii jireenyaa namaan kennine hedduutu jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababii dhala namaatiif jecha yakka utuu hin qabaatiin, badii utuu hin qabaatiin, wanta dogoggoraa tokko iyyuu sarra hin jiraatiin sababii keenyaaf qabame, irreebame, hin caccabsame, hin fannifame, hin du'e immoo du'aa ka'e. Herregii jiraachuu keenya har'aa hundeensaa dhiphina Yesuus keessaati jechuudha. Kanaaf hundumti keessan bu'aa bayii baay'ee wallaansoo biyyi lafaa kun baattu mara darbitanii guyyaa har'aa baga geessan isiniin jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee tananii Waaqayyoon walii wajjin galateeffanna jechuudha. Sagalee Waaqayyoo ani qabadhee dhufe Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa akka kana jedha. Sanbanni erga darbee jalqaba torbanitti barii yookaan gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdaalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan Gooftichaa waaqarraa gabbu'e dhufee dhagicha balbala awwaalichaarraa galagalche waan irra taa'eef socho'i lafaa guddaansaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa, uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuurraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Hin sodaatinaa. Innas hin jiru. Akkuma jedhe ka'eera. Kottaa iddoo reeffisaa kaa'amee ture iyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoo inni isin dura Galiilaa in dhaqa. Achittin argitu jedhaatii hima. Kunoo ani isinitti himeera jedhee. Ameen. Kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qabamee yeroo jedhutti akkan sila isinii kaasuu yaalee sababa yakka dhala namaatiif, sababii cubbuu dhala namaatiif akka ta'e Isaayyaas boqonnaan 53 kaasnee amma 5tti gaafa ilaallu sagalee Waaqayyo sun hin dubbata. Sababii dhala namaatiif kan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphina kanaa mataa isaatti baadhateef. Kanaaf eenyuyyuu sababii balleessaa nama kan biraatiif ba'aa nama kan biraa baachuudhaaf sammuu fayyaalessa hin qabu. Yeroo dhiphinaa sanatti dhiphina dhala namaa isa ta'e sana akka ta'e macaafa qulqulluu keessa iddoo adda addaatti argina. Gaafa dhiphinaa sana samiimtillee sa'a 6ffaatti hamma sa'a 9ffaatti illee socho'ii guddaan akkuma kana dukkanni lafarra akka bu'e biiftuun ifa kennuu akka didde Maatiyos boqonnaa 27:45 irraa hin arganna. Sa'a 6-9 jechuun sa'aatii baay'ee aduudha. Sa'aatii baay'ee ifaati. Garuu dukkanatu buufate jechuudha. Akkuma kanallee yeroo Yesuus Kiristoos sababa dhala namaatiif dhiphachaa ture sana laftillee hin sosochoote, kattaawwanillee hin babbaqaqani. Akkuma kanallee awwaalonni banamanii hedduun isaanii namoonni baay'een du'aa akka kaafaman Maatiyos boqonnaa 27:52 irraa hin argina jechuudha. Kanaafi qabamee dhiphachuu isaatiin socho'ii guddaan kan ta'e kuni
Yesuus Kiristoos badii tokko malee yakka tokko malee fannifamuu isaati. Dhugaan yeroodhaaf hin awwaalama, yeroodhaaf hin ukkaamama, garuu achitti hin hafu dhugaan. Kutaa kana keessatti gaafa arginu innoo ka'eeraa jedha. Ergaa kana keessaa gaafa ilaalu innoo ka'eeraa. Dubartoonni lafa awwaalaatti sanbata ganama dhaqanii achitti isa ilaaluu gaafa deeman sagalee isaan dhaga'anii waa'ee ka'uusaati. Waa'ee ka'uusaati. Yesuus Kiristoos kaayyoon fannifamee akkuma kana du'ee awwaalamuu isaatii achi nafuu hin turre. Seenaan du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baroota adda addaatti yeroo adda addaatti karaa garaa garaatiin labsamaa ture. Seenaan dabarfamee kennamuu dhala namaa kuni du'ee achi nafuu isaatiif utuu hin taane jireenya dhala namaarraa gindillaa ulfaataan ba'aa ulfaataan eenyuyyuu kaasuu hin dandeenye karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos dhala namaarraa dhagaa ulfaataan sun galagalee gara ifaatti, gara jireenya dhugaatti, gara isa barabaraan itti kaadhimamaniitti kiristiyaanonni darbuuf abdii akka qabanii beeksisuufidha malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna du'aa injifachuu dadhabee dabarfamee du'atti kenname miti. Mo'uu dadhabee du'e miti. Kaayyoo isaatu warra handaara cubburra dhaabatanii balbala du'aa dhaabatanii achi as deebi'uudhaaf carraa hin qabne sana bilisa baasuuf ture. Kun ajandaa waaqayyoo isa guddaa ture. Dhalli namaa jireenya du'ee du'aa ka'uu gooftaa keessaa kan inni buufate awwaalamuuf isa ture. Barabaraan dukkana limixii jireenya barabaraan nyaataan itti baay'atu keessaa gara ifaatti gara jireenya barabaraatti harkifamuu isaatu irraa baratama. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Amma namoonni baay'een yeroo yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo nuti yaadannu yeroo nuti kaasnu namoota baay'eedhaaf wanti hin galle baay'eetu jira. Du'ee du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan yaadatamu awwaalchi kiristiyaanotaa kan ittiin baname ifti guddaan kan kiristiyaanotaaf ta'e jireenya barabaraa keessa luka kaachuudhaaf carraa akka argatan keenyan diinummaan nuuf waaqayyo gidduu ture golgaan sun akka tarsa'e inni hamaan sun akka diigame jireenya ifatti beeksisudha jechuudha. Du'ee du'aa ka'uu gooftaarraa kan nuti barannu ifa barabaraa kiristiyaanotaaf mul'ate sanadha. Wanti kan biraan hin jiru. Kanaaf biyyoota adda addaa keessa teessan nu daawwachaa kan jirtan, miidiyaa keenya hordofaa kan jirtan, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Du'ee du'aa ka'uu isaatirraan kan ka'e awwaalli keenya banameera. Nu warra balbala du'aarra marmaaran miti. Nu warra jireenya abdii kutannaadhaa fi eessan naqaa warra jedhan miti. Jireenyi nuuf ilaalame galma keenyarraa akeekii nuuf akeekame sagantaan nuuf saganteeffame jireenya barabaraa keessatti maqaan keenya barraa'uu ta'e. Kanaaf Phaawulos yeroo dubbannaa isaa keessatti dubbatu egaa ani godaannisa isa Yesuus qaba ture sana dhagna koorraa waan hin qabuufi si'achi eenyuyyuu nan rakkisineedha. Eenyuyyuu nan rakkisineedha. Akkas jechuun isaa baay'inni ani nama salphaa miti gatiin kan itti kaffalameedha. Anaaf jedhee fannootti kan dhiphate du'ee immoo du'aa kan ka'eedha jechuusaati. Obboloota ko jireenya jiraattan keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos sadarkaa fannoorraa hamma boolla lixee ba'uutti kan inni deemeef waa'ee eenyuuf akka ta'e qalbii keessaa akkas hin banneef dhaamsa siidhaam. Yeroo baay'ee namoonni baay'een jireenya jiraatan keessatti waan kun badaa sammuutti isaan hin dhufu mijachuu diduu haala isaanii qofa lakkaawwatu malee haala ulfaataa isaanii qofa lakkaawwatu malee haalota hin mijanne qofa lakkaawwatu malee gooftaa Yesuus Kiristoos anaaf siif nuuf jedheeti kan inni of dhiphise. Nutamma warra karaa isaa luba baanedha. Inni du'aa ka'eera. Warri lafa awwaalchaatti isa barbaadani ergamaan ol jedhetu akkasin isa fannifame sana iddoo awwaalchaa kana barbaacha dhuftanani beekeeraati. Innoo ka'eera deemaa jedhe dubartootaan. Deemaa dhaqaa bartoota isaatti himaa. Isin dura Galiilaa dhaqa jedhaa itti himaa. Inni ka'eera asin jiru jedhe. Ergamaan gooftichaa dhagicha irraa galagalchee ka'eera innas keessaa ka'eera. Kottaa iddoo awwaala isaa dhaqaa ilaalaa jedheetu dubartootatti geesse. Namoonni tokko tokko jireenya awwaalli isaa baname keessa jiraatanii nama awwaalame ta'aniitu jira akkaataa dubbannaa isaaniitiin awwaalli isaanii kan baname akka waan awwaala keessa jiranitti kan odeeffatan baay'eetu jiru.
Yesuus Kiristoos hin ka'ee siinis si kaasuuf. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera, duuti kee haqameera. Nuti yeroo kamiyyuu kiristiyaanotaaf du'aa ka'uun hiikaa inni qabu gabaabsee dubbadheen isinii kadhadha. Du'aa ka'uun hiika du'aa ka'uun kiristiyaanotaaf qabu. Nuti waan du'a jedhamu balfinaa, hin sodaannaa, irraa baqannaa, miiraa fooniitiin ilaalleetu baay'ee jeeqama. Du'aa ka'uun garuu bu'aa inni nuu dhalche tokko akka nuyi du'a sanaa du'aan salphifanne irraa akka barannuuf. How it is akkamittiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee du'a bara baraarraa maqaa keenya akka haqee yaaduudhaan nuti cubbuun keenya Roomee boqonnaa 6:23 akkuma kanallee Roomee boqonnaa 3:23 irraa mudhattanii ilaaltan. Gooftaan Yesuus Kiristoos waan inni nurraa dhaamte, abidda nurraa dhaamte. Gatiin cubbuu keenya du'a ture. Namni cubbuutu hojjetu du'u, duuti isaa du'a bara baraati. Namni ani Kiristoositti amaneera jedhu yeroo tokkitti du'a, carraa du'a tokkittiiti kan isa eeggatu. Innis isa kami? Sheema foon kuni biyya irraa isheen dhufte irraa adda baatee dhattee biyyatti makamtudha. Du'a foonii qofa argachuudha. Namni kam? Namni Yesuus Kiristoositti amane, namni Kiristoos irraa dhalate du'a tokkitti qofa. Nu sodaa du'aa hin qabnu kan jennuuf kanaaf. Foon keenyatu gara biyya irraa dhufeetti dabalama. Jireenyi keenya hafuuraa garuu bara baraan warra qajeelotaa wajjin carraa jireenyaa qaba. Yaaddoo guddaan waa'ee warra du'a sodaatanii maa inni? Tokko Kiristoositti warra hin jirre, warra Kiristoos qabamanii hin jirre, Kiristoos irraa dhalatanii kan hin jirre du'a bara baraatu isaan eega. Duuti bara baraa isa kami? Foonittis, hafuurattis warra du'ootaan abidda bara baraatti kan qajeelan. Du'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin cubbuun keenya fannoo irratti waan cinqaarameef du'ee du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duuti bara baraa nurraa haqameera. Nu warra jireenya bara baraa himataa jiraatanidha. Du'aa ka'uu Yesuus irraa abdiin kiristiyaanotaaf biqile bara baraan jiraachuudha. Bara baraan waan himatan qabaachuudha. Muktii afaan itti nu cabee warra waan jedhan hin qabne miti nuyi. Waan warra lafaa kanaatiin, mata dureewwan biyya lafaa kanaatiin warra jeeqamanii qalbiin isaanii olii gadi hunkutaa'u miti nuti. Du'aa ka'uu Yesuusiin haalli nuti keessaa hin kaane hin jiru. Kanaaf obboloota ko galaa bara bara jireenya haalli kamuu micciireen warkaan baafnetu galma guddaa kiristiyaanni himataa deemutu nu biqile karaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee hin hafne achii ka'eera. Labsiin kun biyya hundumaa wal ga'ee addunyaan haa beektu haa hubattu Yesuus du'aa ka'eera. Dabaleen jedha Yesuus du'aa ka'eera. Yesuus du'aa ka'eera. Yaa waldaan kiristiyaanaa dammaqxuu taatee waan kana dagachuu hin qabdu. Waan Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa ta'e dhalachuusaa. 2 fannifamee fannootti ol ba'ee dhala namaatiif garafamuusaa. 3 inni du'ee mo'achiin isa hin hafne achii ka'uusaa. Inni kan biraan inni dhumaa immoo deebi'ees akka dhufu dagattuu ta'uu hin qabdu waldaan kiristiyaanaa. Maaliifi hundeen dhaabbii isheetii Yesuus Kiristoosidha waan ta'eef. Waaqayyo karaa guddicha nu ittiin jireenyichatti dhaqnu nu mijeesseera. Innis Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkicha lubbuusaa isa nuun mararfanne sana. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti waldaa kiristiyaanaa keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 mudhattanii ilaaltanii abbaa koo biraa iddoo bal'aa baay'eetu jira. Iddoo baay'eetu jira dhaqeetan isinii mijeessee dhufaa jedhe Yesuus. Kanaaf karaa abbaatti geessu kan nuuf ta'e daandii guddichi kiristiyaanotaa Yesuus Kiristoos isa lubbuu nu wareege, isa eenyummaa isaa nuuf hin qusanne, isa tokkicha lubbuu isaa nu mararsiifanne Yesuus Kiristoos fayyinni keenya. Kanaaf dhangala'uu dhiiga isaatiitiin du'ee du'aa ka'uu isaatiitiin warri cubburraa, hojii biyya lafaarraa, hojii seexanaarraa bilisa baatanii jireenya bara baraatti maqaan isin barraa'e baga gammaddan. Ammas irra deebi'een jedha baga gammaddan.
Mee walii wajjin Waaqayyoon kadhanna. Eessayyuu jiraadhaa. Balbala kamiyyuu jiraadhaa. Handaara kamiyyuu jiraadhaa. Mana namaas jiraadhu. Mana kee keessas jiraadhu. Lafa kamillee iddoon ati jirtu sin murteessu amma. Garuu jireenyi ati qabatte murteessaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos siif du'e, naaf du'e, hunda keenyaaf du'e. Du'ee immoo achitti hafe miti ka'eera. Biyya kam jiraadhu amma haalli sitti ulfaataa kan jiru, haalli si rakkisaa kan jiru, qormaanni sitti baay'achaa kan jiru, mata duree firatti hin himanne kan qabdu, hiriyaa yaada dhokfattee qofaatti kan copxu, dukkana sitti ta'ee guyyoonni kee marti kan si joonjessan, afaan ta'e kan si dubbatu kan dhabde, yeroof gindillaa namni hin baanne baattee kan jirtu, du'aa ka'uu Yesuusiin dhagaa haalli sirraan galagalchine, dhagaa namni sirraan galagalchine, ba'aa eenyuyyuu sirraa hin jiksine, yeroo kana hin jikfatta amantiidhaan na duuka kadhadhu. Cubbuun kan si joonjesse, biyyi lafaa kan si joonjesse, seexanni kan si joonjesse, du'aa ka'uu kanaan dhagaa du'aatu sirraa galagala. Maandaa jeenaasiyaa sirraa galagala, sirraa galagala amantiidhaan na duuka kadhadhu. Biyya kam jiraadhu, ardii kam keessa jiraadhu, lafa madaan Kiristoos madaa'eef sanatu dhaqna keeti. Yesuus Kiristoos sirraa ifaa. Eessattiyyuu dhokataa miti waa'een keessa jalaa. Siif du'e, siif garafame, siif caccabsame, siif reebame. Inni immoo achitti namne ka'eera. Abdiin jiru ka'uu keeti. Abdiin jiru dhaabachuu keeti. Abdiin jiru jiraachuu keeti. Inni cubbuu namaa namarraa haqu. Inni du'a namaa jireenyatti jijjiiru. Yesuus Kiristoos jaallata. Harka keechas natti qabi kadhadhu amantiidhaan. Ba'aa baattee jirtu. Jireenya sitti ulfaate nama si gargaaru keetti hin qabne kan. Waldhaansoo jabaa mataa si caalu kan. Mata duree jireenya keetti ulfaatu kan. Qormaata adda addaa mataatti baattee jirtu kan. Maqaa Gooftaa Yesuusin sirraa garagalcheera. 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 Garagalcheera maqaa Yesuusin. Sirraa diigeera yeroo kanaa jalqabe. Lafa jirtutti ba'aan dhukkuba, ba'aan cubbu, waldhaansoo hamaan maqaa Yesuusin sirraa hadiigam. Sirraa hadiigam. Sirraa hadiigam. Dhagicha sirraa galagalcheera. Isa sitti ulfaatu sirraa galagalcheera. Isa siraa sirraa galagalcheera. Amantiidhaan ameen jedhi fuudhi na harkaa. Ba'aa kee sirraa kaaseera. Kaaseera sirraa. Kaaseera sirraa. Kaaseera sirraa maqaa Yesuus Kiristoosin. Bayi haala jirtu keessa. Bayi haala jirtu keessa. Bayi haala jirtu keessaa si baaseera. Bayi si baaseera. Bayi si baaseera maqaa Yesuusin. 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 Dhukkuba kee irraanfadhu ka'i. Cubbuu kee irraanfadhu ka'i. Rakkina kee irraanfadhu ka'i. Ka'eera kan jedhu si keessaa humna godhe sagalee wayi haba'u maqaa Yesuusin. Ka'isi kaaseera. Ka'isi kaaseera haala kee keessa. Hidhaan dhukkubaa sin danda'in. Hidhaa hamaan sin danda'in. Ciradhuuti bayi. Du'aa ka'uu Yesuusin. Inni si kafane. Inni si ukkaamse. Inni si dhokse. Inni si dhiphise. Sirraa haciramu yeroo kana. Loora laba gada laba diina mansiya. Sirraa haciramu yeroo kana. Sirraa haciramu maqaa Yesuusin. Zarii kee irraa cabseera. Maatii kee irraa cabseera. Hafuura abaarsaa cabseera. Ergaa dhukkubaa cabseera. Maqaa Yesuusin cabseera. Hin taa'in jireenya keerra. Hin dhaabatin jireenya keerra. Maqaa Gooftaa Yesuusin sirraa qoladheera. Sirraa qoladheera. Bayi haala kee keessaa si baaseera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Yaa Waaqayyo, ardiilee adda addaarra ta'anii, Oromiyaa kee ta'anii, Itoophiyaa kee ta'anii, biyyoota adda addaarra ta'anii, yuutuubii keenya kan daawwatan, feesbuuka keenya kan daawwatan, tiiktaakiidhaan, teelegiraamaan, instaagiraamiidhaan, karaa adda addaa nu daawwachaa kan jiran, maqaa Yesuus Kiristoosiin
karaa adda addaa nu hordofaa kan jiran miidiyaa keenyaan sa'aatii kanaa jalqabee humna du'ee du'aa ka'uu keetiin wanti isaan an dadhabeera humnatti dhabeera naagame wanti isaan jedhan sa'aatii kanaa jalqabe hin danda'amne mata duree isaanii gara akka danda'amu tajijjiiramu akka sirratu tajijjiiramu jijjiiramee of haa argan jijjiiramee jireenya isaanii haa argan jijjiiramee gaa'ela isaanii haa argan gaa'elaan hojiidhaan karaa hunduma nama milkaa'e haa ta'ani qilleensa dadhabbii irraa diigeera waan kana gootu hundumaaf si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Ayyaanni kun kan nagaa kan milkii kan ittiin balballi cufaan isinii banamu kan yeroo hundumaa ittiin gammachuun garaa keessanii burqee hin dhaamne isiniif haa ta'u. Firoottan keessan maatii keessan hundumaa waliin baga geessan isiniin jedha. Waggaa waggaadhaan warra naanna'anii ergaa ga'uu wal geessisan akka taanu Waaqayyo ayyaana humna nuuf haa baay'isu. Shalom.